Siitkoomii waan baraa wanti adda isa godhu irraa kan argachuu kootti baay'een gammada. Yeroo muraasaa fi fuuluma nama keenya akkas baay'ee wal biratti argeen beeku. Biyya ormaa jireenyi biyya ormaa ulfaataadha. Isan deebi'u immoo dhangaa bareedaa akkasitti deebi'u kootti baay'ee gammada. Carraa kana waan laattaniif baay'ee ulfaadha. Keessumaatti Abbaa Lataa Akting Akaadaamii dandeettii fi muuxannoo qabnu ijoollota warra haaraa barumsa aktingii ogummaadhaan barataniif akka hirruu fi isaanii wajjin akka hojjennuu fi dhaloota borii irratti akka hojjennuu fi aartii Oromoo keessa fuulli wal fakkaataan yeroo dheeraa irra deddeebi'ee akka hin jiraannee fi fuulli haaraan dandeettii haaraan yeroo yerootti akka burquu fi tumsa isin gootanii Abbaa Lataa Akting Akaadaamii galateeffachuun barbaada. Asumaan immoo OBN'nis baay'ee galateeffachuun barbaada. Dargaggoota kennaa qabanii dandeettii qabanii guddina aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachuu danda'anii fi carraa akkasii kennuun karaa walakkaa itti adeemanii dhaloota haaraa gara aartiitti dhufaa jiru kana simachuun baay'ee wanta jajjabeeffamudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada OBN'n. Siitkoomii waan baraa wanti adda isa godhu barattoota leenji'anii yeroo dheeraadhaa fi ogummaa piroofeeshinaalii ta'een barataniidha kan inni hojjetame. Barumsa tiyoorii isaa namoota baratanii caalaatti immoo achii booddee immoo shaakala dirreerraa namoota qabanii akkasuma namoota muuxannoo qabanii wajjinuma walitti makaniidha kan hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo muraasa isaan dura miidiyaa irra tureera hojii siitkoomii kana keessatti muuxannoo muraasa nan qaba. Muuxannoo sana fidee dandeettii isaan kilaasiitti baratanii wajjin barumsa isaan Abbaa Lataa Akting Akaadaamiitti yeroo dheeraadhaaf leenji'anii wajjin gaafa walitti maknu muuxannoo ani yeroo dheeraa keessatti argadhee fi beekumsa isaan immoo achitti qaban gaafa walitti fidanii tarkaanfii 2-3 fuulduratti ariifachiisaa jechuudha. Ijoolleen kun lafa nuti jalqabne irraa jalqabu otoo hin taane beekumsaa fi muuxannoo nuti qabdu dabalatanii nu fuulduraa jalqabu jechuudha. Yeroo dheeraa fuulduratti butatanii jalqabu kun wanta addaadha. Sanarratti kan dabalatu immoo kwaalitiin kaameeraa kan sagalee meeshaawwan ammayyaa yeroon addunyaa ammarra jirtuun kan waraabamedha. Wanta uummata keenya madaalu akkuma sila Leencoon kaasaa ture akkuma Fissahaan kaasaa ture Abbaa Lataa Akting Akaadaamii fiilmii isaan hojjetanii sadarkaa intarnaashinaalitti rikooginishinii argateera qulqullina isaatiin dandeettii taatummaa isaatiin sanuma gara siitkoomiitti finnee kwaalitii bareedaadhaan wanta ija hawaasaaf gurra hawaasaatti toluun siitkoomii miidhagaa ta'e kana hawaasi keenya hin jaallatu jedhee namanaa finnee gara hawaasaatti dhufneerraa baay'ee gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Egaa walumaan kan bashannannu ta'a jechuudha yeroo dheeraaf OBN irratti.